Haadha kumaatu ilmoo ciniiffannaan dagitti baajoo birtoo kodhi dhiibduudha jennaan inni si waamuudha kaa jiran. Maal mana yaalaan jettu tanure? Mana yaalaa dhiise dagitti manumatti dhidhiibdu mana yaalaa ijoollee maaltu geessa eenyu danda'ee baata. Maali namoota kadhatanuu isinii geessinaan yoone baanna? Mee dura gaa isa kanan dhaqee ayyanadhe ol deebi'a malee dagitti. Malee wanta teddee kan harkaan naa qabu. Wanta teddee kan amma kee walitti kan arbaatu. Laphee kana keessana gubayee itti maddu isa gittee kana kana taana keessa sodaatee amma itti arbaatu. Halkan ulee fudhatee jira. Kana caccabsee. Kabisa gaddaa immoo garaa kaase. Garaa kaasee akka lalaa utuu bakkee. Achirra bahaa. Ol bayi. Achi harkaan dhiisi kajoolle harkaan yeroo. Eddee sana kennan atitti qaba achi dhiisi ijoollee maal godhu. Dhiirota kana wallaahi haadha kumaa namni tokko hin turu. Wallahi isin ilaalan haadha keef qayyii qoricha gama baasi malee sii fida malee maqaa wallahi maqaan isaa jiru. Ilaamee intala ilmoo koo ilaala jedhee inni dhiira akka maaliif gara gadii kanatti gabbuutii akkamidha. Miila kanatti miila kanatti naa qabiya. Haalli tittinnan ammoo balaan harkaa baataa jirta. Sirmaa kee tokkittitti hafte ganaarra sii keenyaan fudhatte mana obboleessa keetitti gala. Faandoora. Qorannoo hafeetu jira. Ayyafa. Eddee qorichaatti itti keefara kaa'ee eessatti hin kaffala. Achi geessa. Hospitaala Giraandifaa doktoroota ispeeshaalistootaa fi gatii gadi bu'aadhaan kennamaa jira. Yaala dhibee keessoo, yaala daa'immanii, hordoffii haadholii ulfaa, tajaajila da'umsaa, tajaajila yaala gadameessaa, tajaajila baqaqsanii yaaluu lafee, tajaajila yaala ijaa, yaala ilkaanii, kittaannaa dhiiraa, yaala rakkoo sammuu, yaala laaboraatoorii guutuuf akkasumas altiraasaawundii, tajaajila ambulaansii, tajaajila gorsaa fi barumsa eegumsa fayyaatis ni kennina. Tajaajila qorannoo guutuuf gara biyya alaa warra deemuu barbaadaniif dhaabbilee mootummaafis ta'ee miti mootummaafis tajaajila liqii ni kennina. Bakki magaalaa Jimmaa naannawaa buufata konkolaataa hoteela Riqaa tokkoffaa cinaatti argama. Lakkoofsi bilbilaa 955 irratti dawwaltanii nu argachuu ni dandeessu. Grand Valley